Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen lammiilee harka qalleeyyii oolmaa biyya isaaniif oolanii fi hojjettoota mootummaa galii gadaanaa qaban 424 fi 689 waggaa haaraa gammachuun akka simataniif maaddii qooduun guyyaa tola ooltummaa eegalchiisan. Hojiilee tola ooltummaa keenyaan jiraattonni aadaa waliin akka wal deeggaraniif gargaaran akka gabbifatan taasisneerra kan jedhan Aadde Adaanech Abeebeen jiraattota keenyaaf maaddii qofaa otoo hin taane walta'iinsaa fi jaalala qoodnas jedhaniiru. Abbootii qabeenyaa itti gaafatamummaa hawaasummaa isaanii bahatanis maqaa jiraattota magaalittiitiin ni galateeffanna jechuun dhaabbata pireesii Itoophiyaatu gabaase. Gaarummaan qabeenya irraa afaa yookaan dandeettii addaa waan qabnuuf kan raawwannu otoo hin taane kennaa fi kuufama namni hunduu qabudha jechuun tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibse. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa har'a qaammee 3 guyyaa gaarummaa kabajamaa jiru sababeeffachuun ibsa baaseen gaarummaan qabeenya irraa afaa yookaan dandeettii addaa waan qabnuuf kan raawwannu otoo hin taane hunduu kennaa fi humna kuufamaa ittiin carroomne ta'uu heereera. Kennaa kanas gara hojiitti wayita jijjiiruu jireenya namootaa jijjiiruu imimmaan namoota rakkoo keessa jiranii kana qota'uu ibsuun kun ammoo madda itti quufinsa sammuutis jedheera. Gaarummaan Itoophiyaanotaaf riqicha waliin jireenyaa fo'aa hariiroo ta'ee kaleessa hanga har'a haalota qormaataa ta'an hedduu ce'uun har'a kan ga'e duudhaa olaanaa ta'uu himeera. Gaarummaan alaa Itoophiyaa fi Itoophiyaanonni qormaata hedduu waliin miidhaganii hin dabarsan ture. Har'a guyyaa gaarummaa wayita kabajnu dameewwan hundaan kanneen gaarummaa raawwatan kabajuu fi tola ooltota hedduu horachuuf ta'us hakeekera. Itoophiyaan waggoota jijjiiramaa muraasa dabarsite eegalee mootummaan hojiilee gaarummaaf xiyyeeffannoo kenneen imimmaan namoota hedduu haqameera kan jedhanii fi manneen moofa'an suphuu fi harka qalleeyyii hirkata hin qabne mana argachuu kan yaadachiise tajaajilichi gaarummaan kaleessaa hanga duudhaalee gaarii fi har'as duudhaa kana cimsuun dhaloota itti aanutti dabarsuun barbaachisaa ta'us kaaseera. Tajaajilli tola ooltummaa dargaggoonnii fi daa'imman fageenyarraa kan dhaga'an otoo hin taane shaakala guyyuu jireenyaa isaanii akka ta'uuf mootummaan sagantaa biyyaalessaa tajaajila tola ooltummaa hawaasaa bocuun hojiilee bal'aan kan gaggeeffaman yoo ta'u damee kanaan bu'aalee hedduun galmaa'us heereera. Har'asii qajeelfama gaarummaan ofiif jedhuun hojiilee tola ooltummaa irratti hirmaachuun biyyaa fi uummataaf itti gaafatamummaa nurraa eegamu bahachuu yoo dandeenye karaa hedduun rakkoolee ulfaatoo fakkaatan ce'uu akka dandeenyu bu'aalee tattaaffii waggoota muraasaa argisiistu ta'uu himeera jechuun FBC irraa odeeffanne. Ayyaanaan wal qabatee hanqinni geejjibaa akka hin uumamneef qooda fudhattoota waliin mari'achuun walii galameera. Daayireektarri olaanaa eejensii geejjiba Oromiyaa obbo Jamaal Kadir dhimma kana ilaalchisuun addatti OBN waliin turtii taasisaniin rakkoo kanaan dura ayyaana irratti tajaajila geejjibaan mudataa ture maqsuuf qooda fudhattoota waliin wal hubannaarra geenyeerra jedhaniiru. Ammaan dura rakkoon konkolaataa dhoksuun hanqina uumuu taarifaan ol kanfalchiisuu fi raawwattoonni sadarkaan jiran rakkoon utuu jiruu ija irraa qabachuun akka ture waaldaalee konkolaachiftootaa fi caasaalee mana hojichaa sadarkaan jiran waliin wal amantaarraa gahuu ibsaniiru. Waaldaaleen geejjiba deddeebisa uummataas ta'ee caasaan sadarkaan jiru bu'uura waliigaltee irra gahameen raawwachuu baannaan tarkaanfiin akka fudhatamus hubachiisaniiru. Konkolaachiftoonis haa ta'u waaldaaleen uummata isaanii haqummaan tajaajiluu akka qaban dhaamaniiru. Caasaan mana hojichaa sadarkaan jirus dararaan uummata irra gahaa ture akka hin mudanneef qajeelfama hojiirra oolchuun akka barbaachisus akeekkachiisaniiru. Tajaajilamtoonni rakkoo yoo mudate qaama ilaallatuuf heeruu kennuun tumsuu akka qaban daayireektarri olaanaa eejensii geejjiba Oromiyaa obbo Jamaal Kadir dhaamaniiru. Jiini fulbaanaa guyyoota ayyaanaa waan baay'atuuf hojiin to'annaa fi wal hubannaan hojjechuun cimee itti fufuu akka qabus himaniiru jechuun OBN gabaaseera. Godina Harargee lixaa aanaa Abrootti yakkamaan Zubeydii Abdurrahmaan jedhamu haadha warraasaa reefu deessee ji'a hin guunne mancaatiin iddoo garaagaraa irra waraanuun ajjeesuun himatame. Qajeelcha poolisii godina Harargee lixaatti qorattuu yakkaa daa'immanii fi dargaggootaa kan taate saajin olaanaa Naardoos Tsaggaa'ee BBCtti akka himanitti yakkamaan kun haadha warraasaa deessee ciistu kana miira hinaaffaatiin kaafamuun ture halkan keessaa sa'a 9tti ajjechaa kana kan irratti raawwatedha jette. Dubartii haadha ijoollee 4 kan taate
dabalatee miidhamtuun aadde Ikmaa Umar battalatti lubbuun ishee kan darbe yoo ta'u daa'ima dhalate irraa miidhaan hamtuu akka hin geenyes himaniiru. Yakkamaan kun haati warraa kiyyaa narratti sagaagaltee mucaan dhalate kunis kiyya ta'uu shakkiin qaba jechuun yeroo adda addaatti lolli gidduu isaanii akka turee fi dhumarrattis ajjechaan suukanneessaa kun raawwatameera jedhan BBC irraa odeeffanne. Oduu biyya alaatiin ammoo seerri wixinee haasaa fi uffannaa miira uummata chaayinaa miidhuu dhorkuu falmii kaase. Seerri kun yoo ragga'ee hojiirra oolee qarshiin yookaan hidhaan adabuu danda'a. Ta'us garuu seerichi amma yoonaa maaltu seera cabsu maaltu seera hin cabsu kan jedhe adda baasee hin himamne. Dhorkaan kunis akka malee jabaa akka hin taanee fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa fi ogeessonni seeraa seerichi irratti akka beeksifamus gaafachaa jiru. Chaayinaan yeroo dhiyootti waggoota kurna baay'een booda seera nageenya biyyaalessaa irratti jijjiirama gochuuf yaada dhiyeessaa jirti. Seerri uffannaa irratti dhiyaate garuu battaluma sanaa qalbii uummataa kan harkisedha. Namoonni baay'ee seerichi akka malee fi kan bu'aa hin buusnedha jedhan. Jettee dhaga'amurraa namoonni uffannaa fi mallattoo miira uummata chaayinaa gadi qabu yookaan miidhuu uffate akkasumas namni biraa akka uffatu jajjabeesse hidhaa guyyaa 15 yookaan $680 adabamuu malaa jedhan. Namoonni keeyyata yookaan haasaa miira uummataa miidhu qopheessan yookaan raabsanis akkasumas adabbiin wal fakkaataan irra gaha. Seerri wixinee kun gootota biyyaa warreen jedhaman arrabsuu, maqaa balleessuu akkasumas siidaa isaanii mancaasus ni dhorka jedhame. Namoonni miidiyaa hawaasaa fayyadaman yeroo miirri uummataa miidhamu qaamoti seera raawwachiisan akkamiin murteessu kan jedhus gaafachaa turan. Suufii fi karabaata uffachuun keessa jira. Maarkisizimiin biyyoota lixa keessatti jalqabee gara chaayinaa keessa jiraachuunsaa miira sabaa ni miidha jechuun fayyadamaan miidiyaa hawaasaa biyyattii tokko gaafate. Ogeessonni seeraa biyyattis seerichi sirriitti ifa waan hin taaneef sarbamni akka mudatuuf karaa banaa jedhan BBC irraa odeeffanne. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduu gaggabaaboon guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanne miidiyaa wiirtuurraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa.